Kolleejjii East Africa barnoota qulqullina qabu kennuun kan beekamu kolleejiin keenya mummeewwan digrii lammaffaatiin sagantaa idilee fi torbeetiin Masters of Business Administration, Masters of Logistics and Supply Chain Management, barnoota digrii jalqabaatiin sagantaa idilee galgalaa fi torbeetiin Business Administration, Marketing Management, Accounting and Finance, Computer Science, Logistics and Supply Chain Management, sagantaa barnoota fagootiin Business Management, Marketing Management, Accounting and Finance, Economics, Sociology and Social Anthropology, Rural Development and Agricultural Extension, sagantaa leenjii teeknikaa fi ogummaatiin gulantaa tokko hanga afurii Nursing, Accounting, Hardware and Networking Service fi kan biroo barnoota akaadaamii kutaa 9ffaa fi 10ffaa sagantaa fagootiin ni kennina. Kolleejjii East Africa kaampaasiiwwan keenya Adaamaa, Adoolaa fi Yaabeellootti akkaataa ulaagaa ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo baaseen iddoo muraasa qabnu irratti dafaa galmaa'a. Jijjiiramaaf barachuu Kolleejjii East Africa.